Sanbata darbe jechuun sadaasa 9 bara 2019 yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti balaa uumameen lubbuun barattoota 2 darbuu yuunivarsiitichi poolisiif barattoonni akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa mirkaneessaniiru. Barattoota yuunivarsiitii Waldiyaa kan nuti dubbisne keessaa barataan tokko haala ture akkasitti nuuf ibse. Galgala sa'aatii 5 dhufaniiti kan nu reeban doormii nurratti caccabsan argine. Eenyu kan isin reebu? Eeyusaan? Uummata Amaaraa ijoollee naannoo Amaaraa keessaati kan nu reeban. Maanni ittiin ka'umsi jeequmsa sanaa yookaan haleellaa kanaaf sababaan maaltu ta'e? Sababuma Jawaariif jedhaniitudha hundi isaanii. Jechuun isin eessa turtan yeroo rukuttaan kun jalqabamu eessa turtan? Doormii keessatti dhufanii tullubatti kan caccabsan argine. Maaltu uumame isa booddee? Isa booddee ijoollee baay'ee reebanii ijoolleen kan duddu'anis jiru kan miidhamanii hospitaalas baay'ee isaaniitu jiru. Sa'aatii meeqa irratti kun kan ta'e? Sa'aatii halkan sa'aatii 5 balbala cabsanii ol liixanii kan doormii irraa asii gadi darbatanii kan kaan immoo ari'aniitu baasanii alatti ajjeesan. Ijoollee du'an kana keessaa beektaati? Eenyu jedhamu? Hasan Mahammad Baalee irra Shaambala Lamuu Asallaa irra kanumadha kan ammaaf jiru ijoolleen immoo kanaa dawwalu kan. Ati si rukutaniiru moo jalaa miliquu dandeesseetta? Nuti jalaa miliquu dandeenyeerra. Lookerii fuunee itti cufneetu nuti eegganne nu jalaati immoo jira bukkee keenya irraatiin kan irraati darbatame shaambal jechuudha. Isadha kan nuti immoo akkatti lookeriitti deebinee akka giddiitiin baane nutu. Nuti jalaa miliqneerra guddinyoonni keenya immoo kan doormirraa gadi darbatamaniiru hin jiru. Ijoolleen Hasan Mahammadii fi Shaambal Alamuu akkamitti du'an? Shaambal darbatameetudha. Hasan immoo alumatti ajjeesan. Maaliin rukutanii ajjeesan? Zangiitiin rukutanii boolla keessatti darbatanii ajjeesan. Yuunivarsiitiin keessan kun keellaan qabu, cufaan qabu, eegumsi turre? Eegumsi ture, poolisiin gibbiis faanuma nu reebaa ture. Maal gootan isiniin jedhan immoo? Zin jedheema isaan nutti nama ilaal dabarseetu isaaniin dabarsee nutti laate nuti yeroo waanti jennu immoo zin jedhee faana lixee dhufee nu reebu jalqabe. Jarri isin nu reeban jettan kun barattoota mooraa yuunivarsiitii keessa jiran immoo? Mooraa yuunivarsiitii keessa jiru kan alaatii lixanii jiru ijoolleen magaalaa. Yeroo isaan ol lixan akkamiin argitan isin raftanii jirtu miti? Ijoolleen argan siinerootatu nutti hime bilbilee. Innaa isaan ol lixan arganii moo? Dhufaa jiru siinerii irratti jalqabanii warri alaas dhufaa jiru waan ta'eef of eeggadhaadhanii nu bilbilan jennaan mana cuccufannee eegne. Amma haalli yuunivarsiitii sana keessa jiru maal fakkaata? Akkamitti jirtu? Amma haallichi haala sodaachisaadha garuu abbootiin amantaa nu mariisisaa jiru amma. Mooraa yuunivarsiitii keessa jirtu isin amma? Mooraa yuunivarsiitii keessa jira. Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii godina Dassee Kaabaa Koomaandar Habtaamuu Siisaay walitti bu'iinsi sun yeroo gabaabaaf ture jechuudhaan kadassee jiru oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraageef ibsaniiru. ትናንት ከምሽቱ ከ4 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በ5 ባለችው ከኳስ ጨዋታ ዲኤስቲቪ ከሌሳ halkan sa'aatii 4 walakkaa jalqabee hanga sa'a 5 yeroo jirtu keessatti DSTV irratti kubbaa ilaalanii utuu ba'anii tapha kubbaa ilaalanii utuu ba'anii walitti bu'iinsi namoota dhuunfaa gidduutti uumamee jira. Kanarraan kan ka'e namoonni 2 du'aniiru. Kaanis balaan madaa'uu salphaaf giddugaleessi irra ga'ee jira. Isaan wal'aanamanii deebi'aniiru. Humni naga eegumsaas battala gara yuunivarsiitii seenee haalli isaa tasgabbaa'ee jira jedhan. Daayirektarri dhimmoota koominikeeshinii yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqa televiziyoona naannoo Amaaraaf ibsa kennaniin hafuura walta'iinsaa torbee yuunivarsiiticha keessa ture innaa ilaalamu ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa akka tasaa ka'e kana dubbachuun ulfaataadha jedhan. Ittiin ka'umsi isaa kana jedhanii dubbachuun nama dhibaa. Sababiinsaas halkan kan raawwatamedha. Akka tasaa ture. Sana dura mallattoon wayiiyyuu hin turre. Hariiroo gaarii ture. Torbee kana kan mudate weerara hawaannisa gammoojjii ittisuuf naannoo biraatti duuluudhaan sochiin hawaasa naannoof barattootaa ture jedhan. Koomishinarri koomishina naannoo Amaaraa Abbara Addaamuu televiziyoona naannoo Amaaraaf ibsa kennaniin kanneen miidhaa kana dhaqqabsiisan eenyummaan isaanii adda bahee murtiitti dhiyeessuuf gurmuun hundaa'ee socho'aa jira jedhan. Ittaanaa bulchaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas gama isaaniin haaluma kana laalchisuudhaan OBN'if ibsa kennanii jiru. Obbo Shimallis akka jedhanitti rakkoo nageenyaaf walitti bu'iinsa dhiyeenya mudaterraa osoo hin bayyanatin rakkoo biroo keessummeessuuf saaxilamnee jirra jedhan.
Sanbata darbe jechuun 9/9/2019 naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Waldiyaatti reebicha barattoota nagaa irratti raawwatameen gabaasa hangammaatti nu dhaqqabeen lubbuun barattoota keenyaa 2 darbee jira. Barattoota hedduurras miidhaan qaamaa qaqqabeera. Hunda dura mootummaan naannoo Oromiyaa lubbuu barattoota darbe kanaan gaddi guddaan kan itti dhaga'ame ta'uu ibsaa. Uummata naannoo keenyaafis maatii barattoota du'aniitiif ergaa jajjabinaa dabarsuun barbaadaa jedhan. Akkuma irra deddeebinee ibsaa turre jedhan obbo Shimallis paartileen siyaasaa tokko karaa qaxxaamuraa aangoo qabachuuf jecha akkasumas yaada isaanii humnaan uummata irratti fe'uuf hojjechaa jiru. Paartileen daldala siyaasaatiin machaanii nageenya booressuudhaaf qophaa'an kun ajandaalee adda addaa bocuudhaan naannoof biyya keenya tasgabbii dhoowwuuf uummattoota burjaajessuu irratti hojjechaa jiru jedhan. Obbo Shimallis itti dabaluudhaan kan lubbuun darbeef kanneen qaamaa miidhamaniin alatti balaa qaqqabe kanaan naasuun kan jeeqamaniif miiraan kan hubamanis hedduudha jedhaniiru. Waan ta'eefis gochi herrega siyaasaa humnoota muraasaatiin raawwatame kun ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabaanneef mootummaan naannoo Oromiyaa cimsee kabalaaleffatu ta'uu ibsaa. Qaamolee yakka kana raawwatan hunda seeratti dhiyeessuun gatii harka isaanii akka argatan gochuuf qaamolee bulchiinsa mootummaa federaalaaf kan naannoo Amaaraa waliin taanee ciminaan kan hojjennu ta'uu hubachiisaa jedhan. Gochi humnoota farreen nageenyaa kun nageenya biyyaaf uummataa irratti kan aggaamameedha ka jedhan obbo Shimallis ajandaalee adda addaa bocuudhaan bakkeewwan garaagaraatti rakkoo nageenyaa uumuuf uummata tasgabbii dhorkuuf hojjetamaa ka jiruudha jedhan. Adeemsa kanaan mootummaa dadhabsiisuuf nuffisiisuuf gocha raawwatamaa jiruudha jechuun dubbataniiru. Nutis jedhan obbo Shimallis akkuma kaleessa sabootaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiran waliin nagaan jiraataa turre barattoota naannoo biroorraa gara yuunivarsiitiiwwan naannoo keenyaatti dhufan nageenya isaanii eeguudhaan akka ijoollee keenyaatti kunuunsuudhaan fedha humnootii badii akka fashalsiisnu dhaamuun fedhaa jedhaniiru.